Ayyee yoo yaadannee harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii jaalalaa maatii kaasuu shoo akkam jirtu nagaa jirtu baga nagaaf yeroo kanaaf waaqayyo eegee tiksee yeroo isaa kanaan nagaan isiniin jechuun jaaladha akkam jirtu baga jiraattan maatii jaalalaa maatii dhugaa jirtu nagaa keessan nutis jirtu jedhaa caaluun yoo har'an jedhini yeroo lubbuudhaan jiru waltajjii yoo kore jirtu. Kan Oromiyaa keessa jirtu jirtaa kan Wallaggaa kamuyyuu maqaa addaan dhiyeessu hundumayyuu saba maqaa adda yaama yaa warri biyyoo sattaa salphisu kanaaf seenaan isaa yoomiyyuu hin dagatamu dhiiga isaatti fi lafa isaa kan taraan dura darbeeti ilmaan Oromoo gammatitti kan gubee erga inni boqote lammiin Oromoo akka galabaa mukaa galabaatitti boba'aa jiru. Kanaaf haa ta'u hundaafu maal goona waaqayyo hunda keenyaaf eebbaa fi akka araara isaatitti waaqayyo nu haa yaadatu. Kanaaf akkam jirtu isin nagaa jirtaniimi warroonni biyya keessa jirtanis warri biyya alaa jirtanis nagaa keessaniimi ani irraa waan guddaadhaaf dhiifama garuu dursarratti yaada keessa seenee tananii wayaa caaluu dubbadde kanaaf har'a viidiyoo guddaa odoo hin taane waan xiqqoo wayii sa'aatii boqonnaa kiyyaa kanatti hagan boota hojii deemutti waan xiqqoo wayii isin biraan geetanan deemetanii baluun viidiyoo jiru kophaa ishiitti hojjechaa turte samuun darbe akka carraa ta'ee anis yaa'u viidiyoo sila hojii hojjetaa turre haa ta'u immoo yaa'u namaan guutuu ani dursuma irratti asiin jedhee yaa'u nalleen komatinaayii fiigatuma jiraata namni waan ta'eef yaa'u waan tokko bichaadhanii miti nuti kan teenyu gamanaanis waan biraa hojjetaa garasiis waan biraa hojjetaa aga waaqayyo hin jiraattan jedhe hin jiraanne inneetuma kanaaf waaqayyo immoo mallee nu haa jiraachisu jechaa baluun akka carraa taate silaa viidiyoo kanis wajjin isin hojjechuu qabnu akka carraa taate waan guddaa odoo hin taane mana keessa jiru keessa jirti. Kanaaf warroonni biyya keessa jirtanis biyya alaa jirtanis nageenyi keenya fi jaalalli keenya lafaa fi bakka jirtanitti isin biraan ga'u isin jechaa jaaladha. Dursa irratti immoo galata odoo isin hin galcheen kanan bira darbuu hin dandeenye viidiyoo keenya sheer kooppileet warroonni nu gootan guddaa galatooma isin jechuun jaaladha. Yaa galata kana caalaa namni namarraa kan qabu galata qofa irra guddaa immoo waaqayyo irraa qaba galata. Kanaaf yaa'u yeroo tan immoo amma samoona tana xiqqoo guyyaa kaleessaaf dheengaddaa tirraa jammaree aga guyyaa har'aatitti kan feesbuukidhaanis tiiktookidhaanis teelegiraamidhaanis waan baay'eedhaan naanna'aa jiru jaalsanyii nagaasaa oboo itti gaafatamaa oboo duraanii bosonaa ba'ee mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa wajjin waliigaltee mirkaneessuu isaati irratti namoonni baay'een yaada baay'ee kennaa jira. Kun maaga galte jira. Kun immoo baga galte jira. Namni immoo jechuun waanumatti fakkaatee haasaa jechuudha. Hundumti namaayyuu waanumatti fakkaatee haasaa. Garuu immoo namoonni baay'een waan baay'ee kan haasa'u jira. Dhugaadha inni illee. Maa galteen namaati illee dhugaadha. Maa mooyyuu baga galeen namaatti illee dhugaadhaan gara lachuutti murteessu. Maaliif dhugaan siniin jala kan numaa jirus namuma keenya. Kan ajjeesaa jirus namuma keenya. Girdii fi callaani duraani midhaan yoo akka ammaa kana maashiniin yeroo baay'innetti girdii fi callaan addaan qoodamee gala. Hin beektu sun hundi keessanuu fakkeenyaaf namoota magaalaatti guddate yoo ta'e malee fakkeenyaaf warroonni baadiyyaatti guddanne hundi keenya beekna. Maaliif warri hojii guddaadhaanis bootaa fagoos bootaas guddaas jiraatanii har'a akka carraa taatanii baadiyyaa baatanii magaalaa hojii gurguddaa hojii mootummaa keessas ta'e warroon alaa jirtanis ta'e baay'een nama keenya maalidha baadiyyaatti namoota guddate namoota waa'ee qonnaan bulaa waa'ee qonnaa beeku jechuudha. Maaliif girdii fi sanyii girdii fi midhaan callaadhaa gargar gara addaa gizee tokko siin haramu gizee tokko si wanni jedhamu hin calleeffamu. Maaliif kan ammaa maashinii taama girdii fi callaa yuun qabu walumatti dabalaqamee taa'ama. Walumatti dabalaqamee kumtaalaatti haramu xiqqishoo laamidhaan waan fuudhaa wayiiti jechuudha.
Fakkeenyaaf hundi keenya yookaan ammoo beeknu amma sa'aatii ammaa kanatti jechuudha. Fakkeenyaaf maafan jechuu danda'e eenyu akka eenyu ajjeesaa jiruu fi eenyu akka nama ajjeefne addaanuu beekamuu hin danda'ameera. Wal keessa marqameera jechuudha. Baay'ee barabadaadha jechuudha barri kun. Kanas kan godhamu rabbi odoo hin taane nama. Kanas immoo kan dhiisee waaqatti deebi'ee waaqa ofii kadhachuu kan qabu nama waan ta'eef namni waaqatti dugda garagalche waaqni immoo yoo akkuma sana dugdatti garagalchine kana innis dugda nutti garagalche jechuudha. Faallaa nuti deebi'e. Kana hundumaayyuu waaqayyo dhibba faraara isaatiin biyya keenya biyya Itoophiyaa kana yaadatu jecha kadhaan nama waan guddaa miti namni waan gaariis kadhatu jira. Akkasumas immoo namoonni dhiifama namatu na bilbilee jidduudhaan silkii adda na kuchisiise. Kanaaf kan dhumuun keenya hin oolle, kan ol ficcisiisuun keenya hin oolle, kan galuun keenyas hin oolle lafee namoota meeqaa caakkaatti dhangalaasa. Lafee nama meeqaa, lafee haawwanii, lafee maanguddoota odoo boochu, odoo argitu ilmi ishii afootti du'ee, odoo beechu intalli ishii safuu bara haati odoo jiru haati odoo jirtu abbaan odoo jiru intala haadha biratti gudeedamu, abbaan odoo taa'u haati ilmi haadha biratti qalamu. Kun baraa miti. Bara ulfaata jechuudha. Odoo kana osoo jalqabuma duraa wanti kun gara malee hammaataa deemamee argame namni 2-3 akkas maal akkasii waan akkasii ta'e miti. Gaafuma isaa haraarri akkuma jedhame saniin haraarmaan warri bosona jirus bosonaa bahi. Qaamni mootummaatis gara haraaratti deebi'ee haraarri kan buute lubbuun namoota kana hundaa har'a lafarraa hin barbadaa'u. Maaliif waan taasifamni hin oolle immoo har'a immoo haraaraaf kanas kan godhu waaqayyuma. Kana hundumaayyuu immoo waaqayyo araara isaatiin biyya keenya yaadatu. Hundi keessanuu ani yeroo baay'ee qaranii ifa manaa godhaati. Yoo biyyi nagaa taate biyya qabne inni biyya keessa kan jiraannu. Yoo biyya araara nagaa hin qabaanne nageenyi yoo hin jiraanne biyya qabne inni biyya illee keessa teenyullee hin qabaannu. Maaliif fakkeenyaaf kan qotatee alaa qabu yoo nageenyi biyyaan jiraatin kan qotate san akkamitti akka sassaabbatee manatti galfatu dhugaan isin jedhama. Naannoo baadiyyaarra fakkeenyaaf amma hin qabne hundi keenya yoo meeshaa baadiyyaarra garuu akkamitti haamamtee galtee jechateechi kan jedhu jechuudha. Baay'ee bakka gaafii guddaadha jechuudha. Baay'ee gaafii guddaa sammuu keenya keessatti ta'a jira. Maaliif hin ulfaata bakka haala laaltee yoo jettu hin ulfaata. Sa'aatii kanaan inni nan gurguradhaa yoo jette sa'aatiin kun sa'aatii itti gurguramu miti. Sa'aatii yoo dandeessitti bittee teechistu malee jechuudha. Maaliif biraa kan wanti hundumayyuu gatiin isaa madaalamaa miti jechuudha. Kanaaf sa'aatiin waan tokko ittiin gabbaaftu guddii ta'a. Sa'aatiin immoo amma waan san gaddeebistee gurgurtu maal ta'a? Harkaashi ta'a jechuudha. Amma birraan deegan qabudha miira Oromoon dur. Kan ammaa garuu birraa fi ganni illee addaan wallaalame wal fakkaataa ta'e jechuudha. Kanaaf waaqayyo biyya keenya eebbaa fi araara isaatiin nu haa yaadatu. Hundi keessanuu ani yeroo baay'ee kanan isiniin jedhu akka nama tokkotti jechuudha. Amantaa qabdan amantaa musliimaa, kaatolikii, pheenxee, ortodoksii amantaa kamuu haa ta'u bakka kan hundumaayyuu kan ittiin bulu eenyudha? Nama waan ta'eef amantaa kanas kan uummate eenyudha? Nama waan ta'eef waaqni kan hunda kan nama amantaa kan adda qoqqoodate hundaa kan uume waan tokko waan ta'eef amantaa qabnu yaada biyya keenya biyya nagaa godhe biyya araaraa godhe. Akka fakkeenyaaf amma kun warri shawaadha. Okolee baatee qambara baatee farda kooraa duwwaa daa'imatti qambara fannise qambara daa'ima nama walitti namni hin xabadamu biyyan hin xabadamu horiidha. Inni akkam beekuttani bara kanan argeen waan akkana kana dhugaa waaqayyo dur yoo beeku yeroo waan yeroo didee arfaasan dheerate dubartiin malkaatti baatee simmoo ashuuqii beeqalaa godhanii qabeetti aannan qabatanii siinqee qabatanii gaadii qabatanii callee maal jedhan kan morma jalatti duraanii maatiin fayyadamu tokko jira. Badeennis maaltu jira miti. Isa waan akkasiisan akkas fayyadamanii
malkaa bu'anii kadhatu. Malkaa bu'atanii kanaan beeku jechuudha. Malkaa bu'atanii kadhatanii gaafa malkaa bu'anii kadhatan sawaan jiru. Ani kanaan hin beeku. Daa'imni nuti xiqqoo taanee hojiin deemaa turre nu biraa nu hambisan daa'imni barbaachiste waan ta'eef hojiin deemaa turre. Garuu kan ammaa kun immoo barri sun hunduu jijjiiramee bara biyya ormaatiin miti bara biyya odoo araara lola biyya ormaatiin ta'e dirqiidha hunduu hidhatee lola hundi keenyaa iyyuu deemni lola biyya keessaa garuu akkamitti loluu dandeessa mana keessa loluu hin danda'amu bara hin ulfaata baay'ee ulfaata jechuudha lolli mana keessaa baay'ee ulfaata si rakkisa eenyu rukutta eenyu rukutaa eenyu rukuchiisa kanaaf jaalsanyii nagaasaa amma galee Shimallis Abdiisaatiin yaa harka ol fudhanii jiru gaa akka laallutti nageenyi biyya keenya keessatti hin buutii jennee eegaa irra kanaaf immoo Waaqayyo nageenya isaatiin akkuma amma nu jalqabe kana nuuf haa xumuru maaliif namoonni baay'een nu biraa dhabamaa jiru maanguddoon baay'een nu biraa dhabamaa jira maanguddoo baay'ee dhijji dhangala'aa jira bo'aa jira fakkeenyaaf namni yoo araaramillee bar seenan namaa sun namni sun irraa akkasitti dhume sun bara Pirsiginnaan biyya bulchaa ture kan namni dhumee jechuun namaan oolu. Maaliif mootummaatti illee maqaa baasan jechuudha. Bara kanatti illee maqaa ta'e jechuudha. Kanaaf waggaa 5 keessatti wanni raawwatamaa jiru baay'ee ulfaataadha dubbachuufis. Akkuma beekamu bubbeen irra dibaadha. Kanaaf ammoo irra dibaan ta'u ifa ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo illee baay'ee isinitti dheerachuu wannuma tanatu garaana nyaate waan tokko dubbadhuu laata na dubbisuu waan barbaadeef keessa kiyya keessa dhugaan immoo iyyuu qal'atti malee bootaa ofii wallaaltu yeroo baay'ee dhugaa daddabsinee irra dibaa goonee soba babal'isuu yaanna sobni gaaf kamiyyuu galma hin geechu ani sobullee hin jaaladhu sobulleedha dhugaa jirtu dubbadheen biraa deemu fakkeenyaaf amma viidiyoo kiyya kana keessatti viidiyoo kiyya kana irratti jaalsanyii daggaftee jaalsanyii maagale jettee namoonni jettanii jiraachuu dandeessu dhiifama naa godhaati maaliif ani kamuun daggafu maaliif biyyoo nagaataatiin biyya takka keessa jiraadha waan ta'eef gara hundattuu haraara barbaanna jaalala jiraachuu biyya keessatti jaalala jiraachuu barbaanna waan ta'eef Waaqayyo ammallee kadhannaadhaan jechuudha kadhannaadhaan Waaqayyo biyya keenya haraara nu haa yaadatu lafaa fi bakka jirtanitti Waaqayyo eebbaaf kabajaadhaan hunda keessan isinaan jiraachisu Waaqayyo immoo akkuma jalqabe kanatti waan magarse kana xumuraan nu haa ga'u wanti kun soba ta'uu baate kanaaf xumurarraan nu haa ga'u hundi keenya jaan argine akkanumatti viidiyoon argine malee kanaaf akkanumatti Waaqayyo haraara isaatiin nu haa yaadatu akkasuma immoo viidiyoo keenya warroonni ilaalaa jirtan guddaa galatoomaa horaa bulaa deebanaa viidiyoo keenya sheer kompliit akkuma nu godhaa jirtan nu guddisaayii maatii jaalalaayii nullee viidiyoo namaa bira darbaan jirru sheer godhaa jirra laalaa fi jirra isinis viidiyoo keenya nu guddisaayii ofitti nu makaa ofitti nu simadhaa isinin jennaa isinan jaaladhaa viidiyoolee isinitti dheerachaa jira haasaaf fuudhee naan deeme kanaaf guyyaa gaarii isiniif haa godhu nagaan walitti nu adeemsu horaa bulaa deebanaa galatooma.